Kitaaba jedhama. Barreessaan Beenyaa Dhaabaa Hordofaa. Qindeessaan sagalee Fu'aad Awwal. Dubbisa gaarii sagalee kitaabaa wajjin. Alii Boonaa manni immoo jalduu bookuu naan jetti. Jaldeessi uumama isaatti yeroo deemus yeroo dubbatus of tuuluu jaallata. Guyyaa tokkotu waan nyaatamu barbaadachaa jiru akka tasaa mana leencaatti ba'e. Mana keessa kan ture haadha warraa leencaa qofa. Isheenis jaldeessa waan agartee hin beekneef yeroo argitu hedduu rifatte. Jaldeessi sagalee ol fuudhee "Attam jirtu nagaadhaa?" jedhe. Akka abbaan warraa ishee mana hin jirre erga hubatee booda. Haati warraa leencaa "Nooraa, attam jirtu?" jette. Jalduunis mirkaneeffachuuf jedhee "Abbaan warraa kee eessa deeme?" jedhe. "Hin jiru gooftaa koo" jette. "Ol seenaame" jennaan seenee taa'e. Oduu keessa harka isaa isa luqqa'eeru agartee maal taatee sin luqqa'e jettee gaafatte. Kunoo ganamni dubbii, galgalli dubbii, har'as dubbii, borus dubbii, iddoo jaarsummaatti waamamna, halangii darbanna. Kanaaf kan harkina luqqa'eeru jedhe. Ammas "Maali gudduunoo maaliif isin luqqa'e?" jettee gaafatte. Akkuma sitti hime yeroo hunda jaarsummaa waan ta'eef ganama yaabbiidha, galgalli yaabbiidha, teessoo irra teenya. Kanaaf gudduun luqqa'e jedhee jaldeessi. "Maqaan keessanoo?" jettee gaafatte. Alii Boonaa manni immoo jalduu bookuu naan jedha jedhe. "Amanteessaniire?" jennaan. "Lakki, jaarsummaan deemaa jira. Abbaan warraa kee bor manatti naa eegu nan dhufa" jedhee biraa deeme. Isheenis "Kan abbaa warraa koo caalu kun eessaa dhufeetti?" utuu teessee ajaa'ibamaa jirtu abbaan warraa ishee dhufe. Maal yaadda?" jedhee gaafate. "Har'a kan isin caalu dhufee sin gaafatee deemu kun bor manatti naa eegu nan dhufa jedheera" jennaan ajaa'ibamee. "Maqaan isaa eenyu jedhama?" "Alii Boonaa manni immoo jalduu bookuu naan jedhe" itti ajaa'ibame. "Amma bor ni dhufa miti?" "Eeyyee ni dhufa." "Yoos immoo akka gootu ani mana keessa nan dhokadha. Yeroo inni dhufu hin jiru jedhe. Isheenis tole jettee bulee jaldeessi yeroo beellama isaatti warra manaa jedhe. "Nooraa, oluma seenaa" jette. "Lakkin seeni, jaarsummaan deemaa jira" jedhee. "Abbaan warraa kee hin jiru?" "Hin jiru, oluma seenaa" jettee jaldeessi akka abbaan warraa ishee mana hin jirre mirkaneeffatee ol seene. "Abbaa warraa kee manatti naa eegu hin jenne? Maaliif manatti na eeguu dide?" jedhee itti of jaje. Yeroo kana abbaan warraa ishee gola keessaa asitti ba'e.
jaldeessis naasuun albaatii lafa naqee utaalee baaxii manaa yaabbate. Abbaan warraas kottuu jennaan bu'e. Albaatii kee arraabi jennaan arraabi. Harka kee maaltu si liqqise? Otoon waan nyaatamu ittiin qoffaruun luqqee jedhe. Hundeen kee maal ta'e luqqee? Otoon dhakaa irraa dhakaatti foqaquuna luqqee. Maqaan kee eenyu? Alattis manattis jalduu buukuunaan jedhe. Maaf sobderee jennaan jiraachuuf jedheeni gooftaa ko jedhee jedhama. Karaan sobaan darban deebii nama dhibaa kan jedhan isa kanaa laata. Gocha jaldeessaa kan akkamitti ilaaltu isin? Tooftaa leencichi ittiin deeme akkamitti xiinxaltan? Adabbii leencichi jaldeessa irratti fudhate madaallawaadha jettanii yaaddu?